Addi bilisummaa Oromoodhaa hundeeffamaa isaa waggaa 50ffaa kabajachaatti jira. Ministeera Pilaanii fi Misoomaa Baankii Addunyaatti garee gamaagama sagantaalee walabaa wajjin mari'ataniiti jiru. Kan olitti hordofaa turtan hangafoota oduu guyyaa irraatiif isinii qopheessine keessaayi. Akkam jirtan hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenya isinaa dhaqqabu jecha adoolessa tokko bara 2023 miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himaa jiru ammoo Udii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduu isiniif qopheessinetti ceena. Addi bilisummaa Oromoodhaa ABO'n hundeeffama isaa waggaa 50ffaa kabajachaatti jira. Addi bilisummaa Oromoo sirna kabaja ayyaana hundeeffama isaa magaalaa Finfinneetti kabajachaa jiru kana irrattis wareegamtoota dhaabichaa yaadateeti jira. Hayyudureen dhaabichaa Daawid Ibsaadha ergaa baga geessanii dabarsanii kan jiran hogguu ta'u ayyaanni hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa kana irrattis ammoo paartiileen siyaasaa garagaraa hirmaataniiti jiru. Daawid Ibsaadhaan paartiileen hundeeffama dhaabichaa irratti argaman kan galafteeffate hogguu ta'u adda bilisummaa Oromoodhaa ammoo dhaabota siyaasaa Oromoo gurguddaa Oromoon qabduuf isaa hangafaa keessaa tokko ta'uudhaas sirna hundeeffama waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti kabajamaa jiru kana irratti yaadachiisaniiti jiru. Dr. Fitsum Asaffaadhaa Baankii Addunyaatti garee gamaagama sagantaalee walabaa wajjin mari'ataniiti jiru. Ministeera Pilaanii fi Misoomaa Dr. Fitsum Asaffaadhaa Baankii Addunyaatti garee gamaagama sagantaalee walabaa wajjin mari'ataniiti jiru. Garichi kunis ammoo turtii baankichi Itoophiyaadhaan bara faranjootaan bara 2012 irraa hanga bara 2022 jiru kan gamaagamu hogguu ta'u. Gamaagamaan booda ammoo karoora yeroo itti aanu qopheessuudhaan dameewwan tumsa misoomaa kan adda baasu ta'uun isaati simameeti jira. Garichi hirmaannaa tumsa misoomaa Itoophiyaa ilaalchisee ammoo Ministeera Pilaanii fi Misoomaa Dr. Fitsum Asaffaadhaatii fi Ministeer Deetaa Ministeerichaa Dr. Namarraa Gabayyoo wajjinis mari'ateeti jira jedhameeti jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti manni marii ispoortii hundeeffame. Sirna hundeeffama mana marichaa irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa dabalatee keessummootaa fi hooggantoonni kutaalee magaalatti argamaniiti jiru. Faayidaan ispoortiidhaa hedduudha. Fayyaa qaamaatii fi akkasumas ammoo fayyaa sammuu kana biras dabruudhaan hariiroo hawaasaa cimsuuf gahee olaanaa waan qabuuf magaalaa Shaggar bu'uuraalee ispoortii babal'isuudhaan xiyyeeffannoo kennanii hojjetaa kan jiran ta'uudhaas ammoo kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaan himaniiti jiru. Oomishaalee beelladaa gabaa alaatiif dhiyaate irraa galiin $8 miiliyoonni 80 argameeti jira jedhame. Baatiiwwan 11 kan dabran keessa oomishaalee beelladaa gabaa biyya alaatiif dhiyaate irraa galiin $1 warra Ameerikaa miiliyoona 80 ol argamu Instituutiin Misooma Beelladaa beeksiseeti jira. Baatiiwwan 11 dabran keessa oomishaaleen foonii damma aannanii fi foon gaalaa biyyoota addunyaa garagaratti argamu itti aanaan Daayirktara Instituutichaa Dr. Saayiluu Muluu ibsaniiti jiru. Oomishaaleen beelladaa toonii 20 ol ta'us ammoo gabaa biyya alaatiif dhiyaachuu kan eeran hogguu ta'u kanarraayis ammoo galiin $8 miiliyoona 86 argamuu isaa dubbataniiti jiru. Oduu biyya alaatiin ammoo Keeniyaadhaatti balaa konkolaataa hamaa dhaqqabeen bakka namoonni hedduun jiranitti kan mudateen namoonni 48 du'uu isaanii poolisiin gabaaseeti jira. Biyya Keeniyaadhaatti balaa konkolaataa akkaan hamaa ta'e kan bakka namoonni heddummaatanii argamanitti mudateen yoo akkam xiqqaate lubbuun namoota 48 hanga yeroo gabaasni kun qindaa'utti dabree jiraachuun gabaafameeti jira.
Balaan konkolaataa kun kan mudates ammoo konkolaataan fe'iisaa konteenarii baatee deemu erga konkolaachisaadhaaf ajajamuu diduudhaan booda yoo ta'u kararraa maquudhaan bakka namoonni baay'een itti argamanitti garagaluu isaatiin ta'uunis ammoo gabaafamaatti jira. Balichi kan mudate naannoo magaalaa Kericho jedhamutti yoo ta'u bakka namoonni hedduun tattaa'anii jiranitti balaan dhaqqabee ta'uudhaas ammoo miidiyaan biyya keessaa gabaasaatti jira. Ajajaan poolisii Jooferi Maark akka jedhanitti namoonni biroo kan lakkoofsaan 30 ta'an balaa kanaan miidhaan cimaan irra dhaqqabee kan jiru yoo ta'u hanga yeroo kanattis ammoo walumaa galatti namoonni 48 kan ta'an lubbuu isaanii dhabanii jiraachuudhaaf lakkoofsi namoota du'uu malaniitis ammoo kana booda dabaluu akka danda'u ajajaan poolisiidhaa kun himeeti jira. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessan Waliif TV irraa oduun sa'aatii kanaaf qabannee isinii dhiyaanne kanumaan goolabneet jirra. Sagantaaleen Waliif TV kanaafan kan itti ufan ta'u ammas turtiin keessan miidiyaa keessan Waliif TV wajjin haa taatu isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadha.